Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota tiyya barumsa ajaa'ibaati walitti deebinee jira. Gaafii namoota baay'ee kan ta'e YouTube keenya fi Facebook keenya akkamitti wal qabsiifatuu dandeenya. Maatiin gara Facebook irraa qabnu akkamitti gara YouTube harkisuu dandeenya. Steepii baay'ee salphaa ta'een jettanii kan na gaafatan hordoftoota kiyya. Deebii keessan anilleen bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Maarree otoo kara barumsatti isiniin dabarsiniin duratti warreen hanga ammatti chaanaala Oxygen Miidiyaatiif haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama isiniin jenna. Viidiyoon dabalataa ofiisaatiin akka isin bira dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Bakka isiniif hin galin comment jalatti naaf barreessa. Daqiiqaa muraasa keessatti isin argisiisa. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Amma kallattii maan karaa barumsaa isin dabarsa. Facebook keessan keessa ni seentu jechuudha. Egaa Facebook keessan keessa seentanii bakka profaayila keessanii kanarratti yeroo tokko irratti cuqaastu jechuudha. Profaayila keessan irratti. Profaayila keessan irratti eega tuttanii bakka kana isin fidaa jechuudha. Eega bakka kana isin fidee asirratti add to history jedha. History fakkeenyaaf history haaraa isin irratti hidhatuu dandeessanii kana isin argisiisuuf miti ajandaan kee jechuudha. Namni add irraa qabdanii fi namni follow irraa qabdanillee jechuudha rakkoo hin qabu. Tokko tokko jala kanatti illee isiniif baasa. Sanillee akkamitti akka itti sirreeffatan isin argisiisa jechuudha. Amma hundumaa walii galaan jechuudha bakka tokkotti argatuuf tuqaa sadeen kanarra dhuftanii cuqaastu jechuudha. Tuqaa sadeen fuula isaa dura jirurraa yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Yeroo akkanatti isiniif dhufe maal gootan tokkoffumarra ka jiru kana edit bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Asirratti eega cuqaastan akkanatti bal'atee isiniif baha jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Asillee waa baay'ee sirreeffatuu dandeessan baanaarii Facebook keessanii yoo karaa ittiin jijjiirratan wallaaltan asumaan jijjiirratuu dandeessanii profaayila keessanillee karuma kanaan fakkeenyaaf adireesii waan garaagaraa waan barbaadan biyya keessan hundaa isin sirreeffatuu dandeessanii isin jedha. Kanaa miti amma kan isiniif qabadhee dhufe waan ta'eef kana irruman isiniif bahee haa ta'u asirratti gadi buutu jechuudha. Bakki murteessan kunoo asi jechuudha. Asitti linkis jedha. Fuula duraa isatti immoo add jedha. Add bakka jedhu irratti kilik gootu. Egaa hordoftoota kiyya kunoo akkanatti fidee asitti dip na godhe jechuudha. Egaa inni bakka kana isin fidee social links bakka inni jedhu kana fuula dura qastiitu jira jechuudha. Kunoo public bakka jettu fuuldura qastii tanarratti kilik gootu. Sababni isaas namni baay'een akka arguuf namni FB irra jiru guutummaan guututti wanta isin asirratti raawwatan akka arguuf qastii tana fuula dura kana irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda jala kanatti waa sadiitu isiniif baha jechuudha. Public irra yookaan jettan namoonni Facebook fayyadaman hundinuu wanta isin asirratti gadhiistan kana linkii kana hundumaa ni argu jechuudha. Yoo beekaa bira darban malee kallattimaan dhufanii subscribe isin gochuu danda'a. Sana booda kunoo gama gadii kanatti kan jiru friend kan jedhu kana immoo friend keessan qofaatu argaa kan gadii irratti only me kan jedhu kana isin duwwaatu arga namni biraa hin argu jechuudha. Public irra kaayattan ani amma public irra kaayatiin jira. Kunoo asirratti public jedhee naa bahee jira jechuudha. Egaa sana booda kunoo gadi buutanii add social link bakka jedhu kanarratti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Asirratti yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif baha jechuudha. Sana booda kunoo qastii tanarratti ni tuttu jechuudha. Qastii tanarratti tuttanii maalirratti akka hojjettuu barbaadan kunoo isin gaafata jechuudha. Instagramtu jira, Twitteratu jira, Snapchatu jira, YouTube jira, TikTok jira, achumaan immoo Twitteratu jira. Wanti hin jirtu jechuudha. WhatsAppinis jirti, Line jira. Waan barbaadan irratti ni tuqattu. Amma fakkeenyaaf YouTube barbaanne YouTube wal qabsiisuuf deemna waan ta'eef YouTube bakka jettu kanarratti kilik gootu. Sana booda kunoo akkanatti YouTube jedhee asirratti isiniif ba'a. Asirratti gadi buutanii maqaa YouTube keessanii otoo hin dogongorin asirratti ni barreessitu jechuudha. Okay, ani amma mee asirratti haa barreessu maqaa YouTube kiyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromaan jedheetuma haa barreessu asirratti kunoo amma ana asirratti barreesseen jira. Akkuma isin argitan Oromaan jedhee barreessitin jira. Sanirraa gadi buutanii website nuun jedha. Fuulduraa isatti public nuun jedha. Akkuma kan reefu isin argisiise kanallee tuttanii public irra kaayyattanii jechuudha. Akka namni baay'een linkii keessan kan arguuf. Kunoo maqaan kiyya ani maquman irratti barreessee jechuudha. Maqaa eegani achirra barreessee kunoo YouTube fakkii YouTube ufumaan asirratti naaf bahee jechuudha. Maqaa isa sirrii otoo qubee tokko keessaa hin dogongorin yeroo isin barreessitan kallattimaan asirratti isiniif ba'a jechuudha. Okay, sana booda maaltu nu hafe yoo irraa balleessuu barbaannellee remove goona asumaan. Amma linkii YouTube keenya
fidanna jechuudha. Asirratti add social link bakka jedhu irratti maqaa barreeffannee asirratti immoo add website bakka jedhu irratti maal barreessina linkii YouTube keenya asirra kaayyannaa jechuudha. Kunoo amma asirratti website address nuun jedha jechuudha. Amma maal goonanu kallatti maan deemne linkii YouTube keenyaa fidanna. Nafaana bu'aa hangan linkii fidadhee dhufu. Linkii YouTube keessanii argatuuf YouTube kana keessa ni seentu jechuudha yeroo tokkoof. Karaa salphaa ta'een linkii fuutanii akkamitti akkachi keessan isin argisiisa. Sana booda jechuudha gubbaa kanarra ol dhuftanii profaayila keessan irratti cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda your channel bakka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Eegasii akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Kana namoonni baay'een ni beeka jedheen amanaa warreen hin beekneef baroomsa haa ta'u jechuu fi kan beektanillee share godhaa obboloota keessan kan linkii YouTube akkamitti akka copy godhatan hin beekne jira karaa isa sirrii ta'een. Amma sana booda mana video bakka jedhu fuula duratti jechuudha qalamaa jira. Mallattoo qalamaa kanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu. Tole hordoftoota fi kabajamtoota kunoo akkanatti as na fida jechuudha. Name jedha maqaa asiin jijjiirrachuu ni dandeessa. Maqaa YouTube alleeti handilii asiin naa baasa. Kanaafuu nu maal barbaanna linkii YouTube kanaa fudhatu barbaanna waan ta'eef channel URL bakka jedhu kana fuulduratti mallattoo copytu jira. Copy goota yeroo tokkoof click gootanii sana booda kunoo jala kanatti copied naan jedha jechuudha. Amma copy ta'ee jira. Amma guutumatu as keessaa ni baana. Eessa keessa deemna? Facebook keessa deemna jechuudha. Bakka reefuun tana irratti dhaabnee biraa deemnetti deebinee jirra. Kunoo amma asirratti website address naan jedha. Kanaafuu amma asirratti yeroo tokkoof ni cuqaasa jechuudha. Sana booda sakandii takkaaf bakka duwwaa kanarratti jechuudha website address bakka jedhu kanarratti sakandii takkaaf akkana quba keessaniin gadi qabdan. Sana booda paste bakka jedhu kana isinii baa irratti cuqaastu. Amma linkiin keenya bifa hin eegamneen asirratti nu galee jira jechuudha. Kun akkuma argitan mallattoon global addunyaa asirratti bahee jira. Linkiin kiyya handilii isaa waliin asirra naa bahee jira. Yoo irraa gubuu barbaadan remove bakka jedhu tana tuttanii irraa gubdan. Kan olillee maqaan ani maquman itti barreesse YouTube nufumaan asirratti bahee jechuudha. Sana booda isin eega kana hundaa'u akkanatti xumurtanii maqaa keenya maqaa YouTube keenyaa seeraan kaayannee jira. Linkii YouTube keenyaa seeraan maxxanfannee jira. Sana booda macarrasha irratti maaltu isinirraa eegama? Gubbaa kanarratti save bakka jettu tana tuquutu isinirraa eegama. Save tuqeetiin jiraan amma walumaan eegganna jechuudha. Eessatti akkana deebisu. Egaa hordoftoota kiyyaa akka bifa hin eegamneen bifa ajaa'ibaatiin bifa nama gammachiisuun kunoo asirratti naaf galee jira jechuudha. Kunoo Oromaan jee fakkii yookaan mallattoo YouTube uf duuba kaa'ee naa dhufee jira. Linkii YouTube kiyyalleen kunoo akkanatti jala galee jira. Hordoftoonni keenya hoo akkamitti Facebook keenya jala gizee dhufan linkii kan argatanii dhufuu danda'an gayyuu bakka inni taa'u walumaan ilaala profaayiluma keessan keessa seentu yeroo tokkoof ol harkistu akkanatti sana booda linkii YouTube kiyyalleen amma kallatti maan dhuftee asirratti naa galtee jirti jechuudha. Tole eega isiin asirratti naaf galte maal godhuutu narraa eegama. Mee amma kallatti maan fuuluma keessan duratti ani amma Facebook keessan jira akkuma argitan. Facebook irraa linkii kana tuqee mana kiyya nageessa moo nan geessu ka jedhu walumaan ilaala. Linkii irraan tuqaan amma kallatti na eeggadha. Waaw kunoo amma as na galchee jira jechuudha. Kallatti maan kunoo fidee chaanaala kiyya keessa na seensisee jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkanatti namni abbaan barbaade yoo namni beekaa biraa deebe malee abbaan barbaade hordoftoonni isin Facebook irraa qabdan kan chaanaala keessan hin beekne karaa salphaadhaan dhufanii subscribe isiniif godhuu danda'anii jechuudha. Karaan kun karaa baay'ee salphaa karaa chaanaalli keessanillee itti isiniif guddatu keessaa isa tokko jechuudha. Akka isin gammachiisu abdiin qaba. Asuma namni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo yoo isinitti tole like godhaa isiniin jenna. Subscribe bakka gurraatti jirtu tana addeessuu hin dagatinaan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Baroomsi narraaf qabadhelleen asumarratti raawwata. Barnoota yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.